Kana dura akkuma beekamu yeroo sagaleen keenya dhagahamu cabsu godhamaa ture keessatti waliin turtan obboleewwan hedduu waliin jechuudha. Warra sadaan ammoo warra quba qabdu dhimma diinii irratti waliin mari'attu haala amma deemaa jiru kanarratti marii taasistuu kallattii fuulduraan keessu waan isinirraa eeggamu bahachuudhaaf ni sochootu. Taayitaarraa bu'uu namni barachuu qaba. Taayitaarraa bu'uun akka du'aatti warra ilaaluu jira. Tuffatamuu aalimaa tuffatamuu diinii islaamaa fida. Gara fuulduraatti namoota bakka bu'ootaan leenjii adda addaatiin hin ga'umsine fuulduratti fiduu barbaanna jettee jirta. Osoo nama akkanaa kana nama amaanaa kana gama keessaniin jechuu gooti. Tikinitan wayii nama bakka bu'aa osoo hin uumin dudubbatti jechuun keessan kun akkam? Islaamummaan millee dubartii kabajaa oduu ta'uun qabu. Qabatamaan kabajamee ilaalamuu qaba. Dubartoonni diinii barachuu qabu, barsiisuu qabu. Sheekota dubartoota gadi baasuu qabnu. Aishaa radiyallahu anha gaafa Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam akhiraa deemanii waggaa 48 warra sahaabaa walitti qabdee barsiifte. Ustaaz Ahmadiin Jabal filannoo kana filatamuus filachuufis amma qophii miti waan jedhu kaasteetta. Maaliif? Garuu jedhen gaafa ati duute eenyutu taayitaa qabataa jedhe gaafa ta'een ergamaa rabbi. Isaan qabsoo keessa jiru. Hacuucamanii jiru. Argitee ummata akkana islaamummaan asii Sumayyaan ajjeefamaa achi maal ta'a qabsoo keessa yeroo jiramu sana Makkaan keessa. Umar ibn Khattaab ilaale har'a islaama ta'e salaata zuhurii tokkollee tun salaatiin hiriira ummata muslimaa fuudhee bahe. Darasaan baadiyyaa magaalaa keessa jiru hundinuu barumsa akadamii barachuu qabu. Ilmiin diiniif ilmiin duniyaa kun wal bira malee qofa qofaatti hin baasu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جلتمتوتا خردفتوتا تيفي عملتن بكما جرتانيتي نجيني كينيا كان كبجا في كان جاللا سنارك أبو جتشا سجنتان كينيا حالا يرو إرتيت إيفاني غما كيسن غاتوري كتالا مفان أرى كاباني غما كيسن كان جينيو تاجتشودا أكما سجنتا كينيا يرو دربي كيستي إبسابل نفكنودان نفانا تران أستاذ أحمد دين جبل أمس نفانا جرو أستاذ بغانا غانفتان Bagana gaano eegda. Egaan ustaaz yeroo darbee gaafii tokko kaaseeti kan addaan kunne filannoon amma gaggeeffamuuf deemaa jiru kun isuma dhugumaatti filannoon kun sirnaan gaggeeffamee bifa barbaadamuun yoo gaggeeffame jijjiirama waaraa mana marii kana keessatti fiduu ni danda'a. Rakkoo uummataa kana bu'uurarraa furuudhaaf furmaata waaraa ni ta'a gaafii jedhu ture. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhimmoota mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa gaafa laallu majlisa yookaan gaafa laallu qaamolee adda addaatu jiru. Tokko warra hoggansaa filatamee alaa dhufu, lammaffaa warra achi keessa qaxaramee hojjetu, sadaffaa hojmaata achi keessa jiru wal qabatee kan jiru, afuraffaa laalchi uummataa dhaabbata kanaaf qabu mootummaan laalcha kanaaf qabu waan adda addaatu murteessa. Namoonni alaa filataman waa hunda harka jaraa hin jiru. Haa ta'u malee immoo harki guddaan immoo harka jaraa jira. Hojjettoon achi keessa bara dheeraa qaxaramanii jiran fakkeenyaaf majlisa adda addaa yoo fudhanne dandeettiidhaan kan qaxaraman jiru firaan kan dhufanii ta'antu jiru. Maal hojjettanii mindaa fudhattanii baatiidhaan jiraataartu hojjettee waa tokkotu hojjetii warra mindaa nyaatu jiru. Waan akka kana qulqulleessanii namoota qabatamaan hojii hojjechuu danda'u qofa warri immoo hojjetaa hin qabne godina hedduun majlisni hojjetaa dhaabbataa hin qabu. Aanaa immoo yoo ilaalla itti waa tokko hin qabu. Kana keessaas dabarfannee sadarkaa olaanaatti uummanni majlisni kun faayidaa inni qabu bu'aa inni qabu ilaalee rakkinni akka inni hiikuu barbaadamu kana ilaalee majlisa kana akka barbaachisaa ta'een hojjetaan humnaan maallaqaan cimsuun barbaachisaa. Irra caalaan immoo filannoo kanarratti nama isaa ta'u nama dandeettii waajjiraa biiroo seenanii hojii hojjechuudha wanti barbaadamaru. Ilmiin gara tokkoon jira kana lamman wal bira deemsisuu haala danda'uun namoota jajjabaa akkamitti gadi baafnaa kan jedhu kanarratti xiyyeeffatanii deemudha. Inni kaan immoo rakkinni hundee irraa hiikamuu qaban jiru. Rakkinni sun akkamitti hiikamu jedhee uummannis jara gargaaruun bira dhaabbachuudhaan haala sanaan yaalii gochuunis barbaachisaadha. Gara mootummaatiinis rakkinoonni bara baraan furmaatan arganne jiru. Rakkina barattootaa yoo fudhatte bara baraan rakkinatu jira. Rakkina hijaabaa yoo fudhanne bara baraan jira. Kana mootummaa waliin haasa'anii faayidii kana galmee kana cufanu malee majlisni hojjechuu hin danda'u. Kan biraa immoo hajjiidhaan wal qabatee
majlisa maalii yoo jettee namni majlisa kana yaadatu yeroo sadii. Yeroo ajjees. Tokko hajji irratti yaadata. Lammaffaa Iidal Fixir, Iidal Adhaa, Mawlida yookaan ayyaanota majlisni kabaju keessaa wal qabatee yaadatama. Gaaf miidiyaadhaan ibsa kennu waan akkasiiti. Gaafa kaan immoo gaafa rakkinni argamee gaafa hijaabaa gaafa wayii eessa jira majlisni jedhamee siichi manaa barbaadamee dhufa jechuudha. Kan duraan quban qabu. Uummanni akkana dagate haala kanatti ta'uu hin qabu. Uummanni dhaabbanni kun kooti jedhee miseensa isaa ta'ee maallaqa bu'aa buusee waan barbaachisu bira gargaaree akka inni ta'uu barbaadu majlisa aanaa ofii godina ofii ganda ofii naannoo ofii kana akka barbaadutti cimsee sirreeffachuus ni danda'a. Inni guddaan immoo namoota taayitaa kennuuf kana maal akka nu hojjetan barbaanna kan jedhu kana jarris akka hubatan utuun filatin dursee beekuu qaba. Eega filatanis yaadachiisuun barbaachisa. Namni yeroo hedduu taayitaan kun nama dogoggorsiti. Gaafa ati taayitaa argattee waa murteessuu bartee maallaqni dhufee kabajni dhufee warra kabajaman jettee asii VIP'n qabamtee maal jedhamte gaafa dubbiin ciccimu waanuma dhufeef irra wambarii kana eeggachuutti deemamaa jechuudha. Akkas akka hin taanes al tokko maaltu dhalate seete Mu'aawiyaa ibn Abi Sufyaantu amiira ta'ee jira. Namoonni hundinuu amiira al-mu'miniin jedhanii gaafaninnaan namni tokko dhagahee dhufee inni immoo maal jedha yaada kanan cabsaa jedhe amiira al-mu'miniin kun baay'inaan sammuu keessatti waa uumaa jedhe assalaamu alaikum yaa ayyuhal ajiir jedhe. Assalaamu alaikum yaa qaxaramaa keenyaa jechuudha. Assalaamu alaikum yaa ahlul amiir jennaan amiira assalaamu alaikum jedhe malee akkamitti qaxaramaa keenya la amiira keenya jechuun qaxaramaa keenya jechuudha. Nu tajaajila kanaafan beekaa assalaamu alaikum yaa ayyuhal ajiir jedhe qaxaramaa ta'uu irraanfachuun qaban tokko. Hooggansi jaraa ummata ta'uu irraanfachuu ummatatu jara qaxaratee amaanaa ta'uu bakka bu'aa ummataa ta'uu kana irraanfachuun qabna. Sayyidul qawmi khaadimuhum akka jedhame hoogganaan caalaan ummataa mataan ummataa nama jara khaddamu akka jedhame sana akkas ta'ee argamu irratti khidmaa irratti argamu irraa eegama malee ani pirootokooliin kan koonaan malu ummata mari'achiisuu gaafate jette ummata si kaa'eetu jira sana dagachuu dhufu yookaan kallattii adda addaatiin ummataaf ati garaagarummaa akka qabdu ilaalte yoo deemte rakkachuutu dhufa jechuudha. Akkasitti akka hin taane fudhatamuunis barbaachisaadha. Inni guddaan immoo uummanni yeroo barbaade si buusuu akka danda'us irraanfatuu hin qabamu. Aangoon kan uummataati. Aangoodhaan wal qabatee Rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam lubbuudhaan yeroo jiran Abubakariin caalsifatu. Abubakariin jaallatu irra caalaa. Imaana isaa simaniiru. Garuu Abubakaruma caalsifatan kana ana booda amiira Abubakariin isinii kaa'eeraa jedhanii hin deemne. Mallattoo Abubakar caaluu dubbatanii malee amiirri isinii fi dhukkubsatanii guyyaa meeqa ciisani. Miti kana hunda keessatti uummanni kun akkam ta'a jedhanii Abubakariin hin deemne. Uummanni akka filatu uummataaf. Bakka koo Abubakariin kaa'eeran jenne. Akkaafuma isaan darbanu uummanni walgahii ta'an eenyuun filannaa. Warri ansaarotaa warri uummanni Madiinaa walgahii godhanii amiira filannaa tokko Sa'ad ibn Ubaadaa filannaa ebaluu filannaa jedhan Abubakariin jiru waltajjii sanarra Umar hin jiru. Uummanni walgahii filannoodhaaf deema. Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam ammallee hin qabaramne. Salaatuma kana eenyutu hogganii salaachisee qabarsiisaa nu gaaffidha miti. Kana filuudhaaf ta'aru. Booda Abubakariif Umar dhagahani bakka filannoo kana dhaqan. Gaafa dhaqanu uummanni filachuudhaaf nurra amiirra ta'u nurra haa ta'u jedhamaara. Maal inni walgahii ni jennaan amiira filuuf deemna. Bakka Abubakar hin jirretti bakka Umar hin uummanni filachuuf ta'aru. Umar taa'ee ilaalee tokko maal jedha minna amiir jedha warri ansaar. Amiiriin nurraa ta'uu qaba. Muhaajir immoo Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam muhaajira warra godaansaan dhufe nusi bakka bu'aa isaaniiti nurraa haa ta'u. Minna amiir wa minkum amiir akkana jedhama. Umar dhaabbatee ilaalee harka Abubakariin fuudhee amiirri keenya kunoo. Namman Abubakariin caala jettu mi'as bahii jedhe. Ilaalla dhugumaan yoo jiraatte jennaan uummanni guutuun gaafa Abubakariin ilaalu Abubakariin eenyu dorgomu achuma amiirummaa fudhannee jedhe haala kanaan. Ali radiyallahu anhu walgahii kana dhufne. Wanni ajaa'iba. Ali walgahii kana hin argamne. Hin nageenyeeyyuu. Booda maal jedhame filannoon bakka kanatti walgahamee filatame innaan filannoon sirrii miti jedhe Ali. Maaliif walgahii kana namoonni dhagahee waamamee deemuu qabaadha. Uummanni maal jedhe uummanni hin jirres Abubakartu filatamee dhagahan. Gaafa dhagahanu gammadani.
Aliyyi immoo filannoon deemsi filannoo sirrii miti jedhe. Achumaan uummanni maal inni Aliyyi irratti aarani. Maal jedhani? Aishaat hadiisa dubbatte Bukhari. Istankara Aliyyuun wujuuha annaas. Aliyyiin fuula nama arguu kana sodaachuu ture. Maaliif? Akkamitti Aliyyi filannoon dogoggora jedha. Abubakariin caalaa Abubakariin filatamiin hin jenne Aliyyiin. Adeemsatu sirrii miti biyyi guutuun dhagahee mari'atamee maalidha kan Aliyyi. Garuu uummanni maalitti fudhate? Filannoon jiraannes jiraachuu baannus Abubakar ta'ennaan gammanneerra akkamitti filannoo kana mormaa jennaan Aliyyiin baatii 6 fuula nama arguu kana qaana'e. Kanuma jechuu isaatiin maali fedhii uummataatiif faallaa dhaabbate jechuudha. Aishaatu hadiisa kana dubbatti. Amma maal inni filannoo uummataa gaafa Abubakaris du'uu ka'u dhufanii amiira nu fili jedhan bakka bu'aa kee isiniin filuu jedhe. Nu filtu malennaan yoo nan isinii file hin taqabbaltuu jedhe. Hin taqabballaa yoo taqabbaltan ta'e bakka bu'aan ani isinii filu namni jabaani Umarii jedhe. Umar mootuu subii salaachisuu waraaname talaatarratti. Waraaname kufe. Amiira ta'e Umaratu waggaa 10 eega bulcheen booda waraaname. Dhufanii amiira nuu fili jennaan amma sodaatanii du'aa jedhani. Akkan isinii filu barbaaddu yoo nan isinii filen fudhattu yoo akkas ta'e sila Umarii waliin nama 7 turanii warri ahla shuura. Umar keessaa deemeera miti 6 jahan kana keessaa tokko filadhaa jedhe. Eenyu filachiisu gaa ilma ofii waamee Abdullah ibn Umariin ati 7ffaa ta'iti akka koree filachiista. Ati filatamtu kana keessaa akka filatamu dhimma kana qindeessii jedhe. Haala kanaan deemee eenyu filatame? Usmaan filatame. Usmaan filatamuun dura Usmaaniif Aliyyiit amiira ta'uu barbaadan lammanu. Warri kaan hin barbaannu jedhanii bahan jahan keessaa. Tokko Aliyyiin deeggare tokko Usmaaniin deeggare jara lammantu yoo filatamne hin bulchinaa jedhan. Amma dhimma kana bira geenyaanii akkamitti filatamu? Dhaqanii gaafatan uummataan eenyuun haa ta'u jennaan Aliyyi immoo Usmaanii immoo jedhanii utuma gaafatan oolan. Dhumarratti walitti qabanii uummata masjidatti waaman. Aliyyiin uummata fuulduree baasanii yoo Usmaan khaliifaa ta'e filatame isaanan bulaa ajaja isaanan fudhaa jedhi uummata fuulduretti waadaa seenii jedhan. Waadaa seenii. Achumaan Usmaaniin gadi baasan. Yoo Aliyyi amiira ta'e filatame uummata biratti waadaa seenii isaanan bulaa jennaan seene. Achiin booda uummata gaafatanii socho'anii dhufan maal jedhan? Uummata haasofsiisneerra. Warra dubartoota haasofsiisneerra. Warra dargaggoota haasofsiisne. Uummanni Usmaaniin kan wal qixxeessan hin qabanuu jedhameera jennaan eenyu ta'e fedhii uummataatiin Usmaan khaliifaa ta'e. Fedhii uummataan laalan. Hatta kana qofaa miti. Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam hijiraa otuun godhin Makkaan yeroo jiranu Islaamummaan reef haaraadha. Musliimoonni hacuucamaa jiru. Hacuucaa sana keessaa bakka itti baqatantu barbaadama. Nama jara qubsiisuuf barbaadama. Nama jara gargaaruuf barbaadama. Yaalii godhama kana keessatti. Yaalii kana keessatti gosa 13 hooggansa gosa 13 tokkoon haasofsiisan na gargaara Islaamummaa fudhaa na bira dhaabbadhaa jedhanii kadhatanii Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Didanii hundinuu. 14ffaa Abu Amir ibn Sa'sa'a nama jedhamu hooggansa gosaa dhufe. Isa arganiini hajji irratti warra hajji dhufe kana haasofsiisaa. Islaamummaa taqabbalii. Ati yoo Islaamummaa taqabbalte sababa keetiin uummannis taqabbale ajrii ati argattu jedhanii da'awaa godhaniif. Akkasumas immoo Islaamummaa maal akka ta'e ibsaniif namichi fuula isaanii ilaale. Konfidensii isaan qaban ofitti amantummaa isaan qaban ilaale. Dhimmi kun akka guddaa gahuun ooluu jedhe konfidensii Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam ilaalee sallallahu maal jedhe Islaamummaa kana hin taqabballaa jedhe. Siduu ka dhaabbannaa jedhe xalaata kan kee xalaata keenya godhanna. Warra si jaallatu warra nu jaallatu godhanna. Wareegama kaffalam hunda ni kaffallaa jedhe. Garuu jedhen gaafa ati duute eenyu taayitaa qabataa jedhe gaafa ta'een ergamaa isaan qabsoo keessa jiru. Hacuucamanii jiru. Argitee ummata akkana Islaamummaan asii Sumayyaan ajjeefamaa achi maal ta'a qabsoo keessa yeroo jiramu sana Makkaan keessa. Ummanni kan baqatee Itoophiyaa yeroo sanallee abshuru ana booda asiitu ta'a
isintu ta'a jedhani waa dallee isin hin bar maaliif achuma maal jedhan al-amru lillahi jedhani eenyutu hoggansa qabataa ana booda murtiin murtii rabbiiti jedhan malee an harkan jiru an harkan jiru yada'uha haisu sha'a bakka barbaade isa keewwata ta'a achuma namichi ilaaleeni islaama taane siduuka qabsoofne aarsaa kaffalli xalaata keenya godhanne warra si jaallatu jaalataa keenya goone kana hunda goone yoo ati duutee taayitaan nutti dhufu hin taane islaamummaan nuttaafu atis nuttaaf jedhee dhiisanii deemeen maal faayidaa nuti arganne inni faayidaa kanaan laala akkana warri jedhu jira al tokko taayitaan barbaachisaadha meeshaadha hawaasa jijjiiruudhaaf rakkina hiikuudhaaf barbaachisa kanumaa waliin garuu namoonni haqqii taayitaa jaallatan taayitaan ofumaa isaatii meeshaa ta'uu wallaalanii isuma akka kaayyootti warri fudhatan badiinsa guddaa keessa deemu amaanaa ta'uu dagatanii kanaafi rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii yeeyyii jedhani yeeyyii hoolaa yookaan reetti walitti qabamanitti gadhiifamanii al tokkoon dhaqanii fixanii miidhaa irra gaggeessan sanaa fi nama taayitaaf maqaa jaallatu kabaja jaallatu maallaqa jaallatu wal bira qabanii ilaalan namoonni akkana kabaja maallaqa taayitaa jaallatan kun diinii irratti miidhaa jarri gaggeessanu yeeyyiin sun dhaqxee akkuma hoolaa keessa gadhiifamtee miidhaa fiddu sana caalaa jedhani kana qofaa miti kan biraa tokkos jira sababa taayitaatiif faallaa deeme islaamummaa nama miidhuudha musliimoota miidhuudha yaalii godha jira Abu Amir kan jedhamu hoggansa gosa Madiinaa keessaa kan warra ture keessaa tokko ta'uudhaaf ummanni filatanii walii galanii torbii dhufu hoggansa keenya si goonaa jedhamee wanni hundi dhumurame abbaa Sa'labaati Sa'laba ghasiilul malaa'ika shahiida kan ta'e abbaa isaati islaaman taane yeroo sana ilmi reefi muslima ta'e jira abbaan immoo musliman taane rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam ammallee isaanuu hijraa godhanii dhufne achumaan isaa torbii dhufu filatamuudhaaf qophiin jiru gosa Awsii irratti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam hijraa godhanii dhufan gaafa isaan hijraa godhanii dhufan ummanni isa dagatee hundinuu fuula isaa gara rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam itti jijjiire isaan hoggansa ta'anii fudhataman maal jedhe taayitaa kanan dhabe sababa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhe faallaa isaanii deemuu jalqabe karaa danda'een islaamummaatti waamnaan maan amantaa kee caalaa kan biraan qaban karaa Ibraahimiin hordofaanii jedhe didi keessaanoo taayitaa kana dhabsiise isa jedhe xalaata walitti ijaaru faallaa deemuu yaalii godhe Madiinaa keessatti yaalii godhe humni dadhabnaan Makkaan dhaqee warra Qurayshiin duukaa yeroo waraana Uhud irratti xalaata fudhatee dhufe boollan ni qote keessa rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam miilli isaanii seenanii kufanii kan ilkaan cabe yeroo sanarratti gara kanaan ilmi isaa immoo Sa'laba shahiida ta'ee rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam bira dhaabbatee qabsa haala sanattis rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam ajjeesuu dadhabe gaafa kana warra Roomiin bira Hiraqiliin bira deeme nu gargaara islaamummaa kana waliin qabsoofnu jedhee waamicha godhe waamicha inni godhe sanarraa jarri maallaqaan isin gargaara meeshaadhaan isin gargaara jedha waadaa seenan gaafa sana xalayaa barreesse warra munaafiqtoota Madiinaan jiran keessatti maal jedhe namni qaamni nu gargaaru argameera ijaarsa keessan cimsaa maal jedhe akka kafarii ta'uu danda'u akka golgee muslima fakkaannee sochoona masjida kan fakkaatu bakka walgahiitti goonu akka masaraatti kan itti fayyadamnu ijaaraa jedhe maaqala ajajeen haala kanaan tolchane tolchuu kana bira dabarfatanii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallamiin maal jedhan isaanuu ganuu barbaadanii soobuu barbaadan maal jedhan masjida rabbii ijaarre kottaatti salaataatti nu eebbisaa jedhanii dhaqanii waamaniin maaliif ijaartanii bakka kanatti naan achi fagaatanii ija keessa akkam buune isaanittuu hin dhiyaanne fagaatanii tolchan maaliif naan ummata masjida isin bira dhufuu rakkatu achitti qabuudhaaf akkasitti salaatu baadiyyaarraa ummata dhufuuf salaachisuudhaaf tolchine jedhan rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii alan waraana tabuukiin deebi'uun dhufee isin biratti salaataa jedhan aluma jirri isaan waraana tabuukii deebi'anu rabbiin quraana buuse masjida diraar jedha akka biran dhaabbanne jedhe masjida kana dhaabbachuun keessirrii miti jedhe masjida Qubaa sana keessatti masjida awwalarraa kaasee haqa irratti masjida dhaabbate
warri of qulqulleessuu barbaadan masjida keessa jira achi dhaabbattee salaatta malee masjida jarri kun islaamummaa miidhuudhaaf tolchan keessan salaatin jennaan wahshiyyiin erganii rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam masjida sana deeksisanii guban jechuudha. Amma gaafa ilaaltu maaltu kana hundaan jara kana gaheenaan taayidaan harka koo seenuudhaaf deemte sababa kanaaf akkanan ta'e jedhe akkana warra deemu jiru bara hundayyuu ammas ni jiraata. Taayitaan yoon argadhe sirriidha yoon dhabe sirrii miti kan jedhee biyya jeequudha walitti buusuudha warra deemu jira. Kanaafuu rabbiin sodaachuun barbaachisaadha. Hawaasaaf yaaduun barbaachisaadha. Hawaasaaf yaaduu jechuun immoo dirqamaan filatamaa miti. Namni kamuu namni na caalaa yoo jiraate isatu nurra wayyaa isatu jennee amaana haala kanaan itti kennanii majlisa barbaachisaa ta'e baasuudhaaf waliin hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Egaan ustaas akkuma ati yeroo darbillee kallattii adda addaatiin bifa barruutiin barreessaa turteen namni gara hoggansaatti dhufuu qabu namni mana kana uummata kana bakka bu'uu qabu yoo xiqqaatee baakgiraawundii isaa barnoota akaadaamiilee qabaachuu qaba ilmi shari'aatiin cinatti jettee kaasaa turte. Akkuma beekamu majlisni kun ammoo irra caaliinsa federaalaa fi naannolee fi godinoota tokko tokkoon alatti bifa tola ooltummaatiin kan hojjetamu. Kanaaf furmaanni hoo maali? Nama barnoota akaadaamii qabu, barnoota shari'aa qabu, nama ga'umsaa fi dandeettii qabu yoo finne waan sana madaalu kaffallee fi uummata kana akka tajaajilu gochuudhaaf wanti nu goonu maali? Kanaaf furmaanni ati jireettee yaaddu maali? Kanaaf namoonni dandeettii qaban haa dhufanu kan jennu tokko kanaaf. Majlisa gaafa jennu fakkeenyaa fudhannu majlisa federaalaa hojjetaa qaba. Majlisa naannoo yoo fudhanne naannoo 14 jira. Naannoon federaala dhiifne naannoon 14 kun hojjetaa 10 haaraa haqa xaruuf jennee haa yaadnu kan qaban irratti. Godina 100 jira. Godina 100 kanaaf hojjetaa 10 haqa xaruuf dhaabbataan kan ta'e. Nama 1,000 jechuudha warra godina kanaati. Aanaa walumatti 774 kan baadiyyaa dabalatee nama lama akka xaruuf hojjetaa jennee haa yaadnu dhaabbataan. Gaafa hisaaba goone 774 nama lama yoo jenne gara 1,540 waan akkasiitti dhiyaata. Asii immoo 100 godina 100 hojjetaa 10 gaafa jennee hojjetaa 1,000 walumatti 1,250 yookaan 500 gahe. Naannolee jiran kana 10 qaxarre 14,400 gaafa jennu 140 walumatti hojjetaa 3,000 haa jennu. Mindaa hojjetaa 3,000 uummanni musliimaa kafaluu dadhaba. Mootummaan hojjetaa miliyoona 3 waan akkasii qaxaree hojjechiisaara. Uummata kana yoo dhugaadhaan diinii keenya jaallanne maallaqni amma dubbatarru kun zakaan musliimni kennu roobiinsa majlisa kana guutuu tartiiba qabsiisee maal jedhee hojjechuu danda'a. Roobiinsa bajata waggaa guutee maal jedhe kana qofaa miti. Uummata hajji deemu laali. Uummanni hajji deemu ergasii otoo akkanan qaala'ini nama 12,000 fa'aa deema. Namni 12,000 birrii 300 fa'aa kafalee deemaa. Hisaaba kana gaafa ati haala kana rukuttu miliyoona hedduudha birriin kun. Musliimuma keessaa bahara. Musliimni miliyoonni 60-70 waggaatti birrii meeqaa kafalu 100 kafalu jennee irra keenya. Miliyoonni 60 haala kana yoo birrii 100 isaa waggaatti kafalee biliyoona 6 jechuudha. Kun bajata jara kana hundaa cufa waggaa tokkotti. Qarshiin 100 guyyaatti namni balleessee oola. Laaqana nyaachuudha meeqa barbaada. Waanuma laaqana guyyaa tokko nyaannu. Yookaan immoo mindaa baatii tokko waggaa keessatti diinii keenya haa kennu. Namni hundinuu galii baatii tokkotti argatu diinii keenyaaf haa kenninu jedhee yoo ofirratti wal qabee majlisa namoonni gaheessa ta'an dandeettii qaban mindaa mootummaarraa haa ta'u bakka biraarraa argatan asitti argatanii tola ooltummaadhaan hojiin hin ta'u. Ati tola ooltummaadhaan kanatu hojjettu yeroo muraasaa fi malee maatii qe'ee maal goota. Maatiin kee tola ooltummaadhaan jiraata. Manni barumsaa tola ooltummaadhaan jira hin deemsisu. Kanaafuu islaamaaf gaafa yaadnu mindaa bakka biraatti kafalamu caalaa kafalla akkamitti kafallaa. Waajjira bakka biraatti jiru caalaa akkamitti waajjira akkasii dhaabbanna.
hojumaata bakka biraa jiru caala akka maaliif bakka bu'aa keenya nu fakkaata jechuudha. Nutu bakka sana keewwate. Kanaafuu haala sanatti deemuu qaba. Yoo sanatti yaadne nama kana dhufee uummata kana sochoosee qindeessee madda galii uumee hawaasa sochoosee hawaasa irraa fudhatama qabaachuu isaatiin maallaqa walitti buusee akkana godhanna jedhee deemee baatii baasiidhaan buusaa haa buusamu jedhee bu'aa uummanni dhaabbata irraa barbaadu bilaashaanii miti. An akka yaadutti ammaan booda filannoo majlisaa godhamus namni baatiidhaan majlisaa miseensummaadhaan hin kafalle majlisa filachuu hin qabu. Majlisa irraa dhufee dhimma gaafachuu hin qabu. Walaa dhimma hijaaba walaa dhimma hajji gaafachuu hin qabu. Waan eessaa fidee kennaaf. Yoo ati kafaluudhaaf fedhii hin qabaanne miseensummaadhaan yoo ati kafaluu hin dandeenye akkamitti dhuftee barbaada. Kanaafuu majlisa dhugaa yoo barbaanne afaaniin fedhiin miti. Miseensa ta'ee namni tokkoon isaa galmaahee baatiidhaan kunoo waraqaan eenyummaan koo kunoo darrasanyiin ittiin kafale nagaheen hin kafale kunoo jedhe hajji deemuu haa ta'u dhimma masjidaatiif haa ta'u dhimma kamuufuu yoo sana godhe malee inni lafa duwwaa isin fida ani asin nagadadda duukaa asin tola oltummaa achi hojjedha sana akka kanaan jiru. Asuma irratti ustaasifaa dabalu walitti dhufeenya hawaasa musliimaa fi majlisaa kun maal ta'uu qaba jettee yaaddu kanuma irratti dabaltee. Majlisni bakka bu'aa hawaasaati. Hawaasaanis bakka bu'aa kooti jedhee amanuus qaba bakka bu'aa ofiis yeroo hundayyuu filachuu qaba. Eega filatee bakka bu'aa kooti jedhee bakka bu'ummaa isaa kennee fi bakka bu'aan kee waan inni hojjetu waan inni hojjechuu qabu maalirratti akka bakka bu'ummaa kennite to'achuun sirraa eegama. Akka ati bakka bu'aa keenya bakka kanaan bu'ii dhaabbadhu jennee bu'aaramu bu'aan jiru maal rakkate jennee bira dhaabbannee gargaarree cimne hojii akka hojjetan yaadaan maallaqaan humnaan kallattii adda addaatiin bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Yoo sana goone malee namoonni nama dhuunfaadha. Uummanni waajjira jiranu duddubbee jaraa yoo dhaabbanne pirezidaantiin majlisa federaalaa uummanni miliyoonni 60-70 duddubbee isaa yoo hiriire humna qaba. Qophaa isaa taanaan nama tokko. Hoggansi majlisa pirezidaantiin aanaa tokkos qophaa isaatti nama tokko. Yoo uummanni aanaan guutuun si biran jira bakka barbaachisaa ta'e jedhe humna godhata. Haala sanatti bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Gaafa dogoggores hayaa hin barbaachisu. Hayaa kanatu waa hedduu fidara. Namni wal hayaa walitti himuu sodaatu. Wal qaana yoo itti himne Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam Abu Zarriin da'iifaati jedhanii hayaa godhani. Hin goone fuuldura itti himani. Waan jiru hin taatu kanaafi walitti himamuu barbaachisa. Isin hin taatanu ati hin taatu. Yoo akkan maaliif situ caala kana yoo isaan itti himne qalbii tuqnaa itti dhagahama. Kanaafuu qalbii tuquu sodaattee uummata tuquudhaaf yoo murteessite akkam ta'a. Nama tokko tooftaadhaan akka barbaaddeen himi. Sagalee kennuu dhabuun haa ta'u. Bakka kanaan maltan jechuun haa ta'u. Nama tokko bakka isaa malu kaa'uuni namicha sana kabajuudha. Namicha sana ol fuudhuudha. Bakka siin malle yoo godhame fakkeenyaaf sheekoo tokko yookaan nama tokko fudhu. Namni tokko barsiisaa hisaabaati. Hisaaba irratti dandeettii qaba. Fuudhee tanaanii siyaasa irratti muuxannoo qaba jedhetanii waan naqee bakka wayitti muudeeni. Barumsiisaa hisaaba bakkan isa muudee waa'ee siyaasaati. Yoo xiqqa waa dubbise yookaan waa beeke hamma ta'iyyaala. Yoo waa tokko hin beekne nama baratee jennee kaa'uun keenya hin fayyadaani. Isa siin fayyadu uummata siin fayyadu namichi bakka kanaan kaasaa jedhee isatu dhiisee galuu qaba. Maaliif bakka hin beeknetti gaafa ati madaalamuu kan qabdu hisaaba taanaan bakka hisaabaatti madaalame. Gaafa sana hin dabarfatta bakka hin dandeenyetti yoo madaalame kufaatii ta'a. Akkas akka hin taane bakka nama malu baasuun barbaachisaadha. Lammaffaa majlisni uummata fakkaachuu qaba. Uummata fakkaachuun jechuun maaliin? Uummata Itoophiyaa keessaa parsantii 50% warra dubartootaatu. Baay'ina uummataatiin dubartii caala Itoophiyaa keessatti. Dubartiin majlisa keessaa bakka qabdi moo hin qabdu? Majlisni kan warra dhiiraa miti. Bara Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam warra dubartootaati waa hedduu hojjetan turre. Aishaa radiyallahu anha waraana Badri irratti warra miidhame bishaan dhobaasuudhaan nama madaahee wallaansa gochuudhaan yaalii godhaa turte. Shafaa bint Abdillah رسول ربي صلى الله عليه وسلم علمينها رقية النملة كما علمتها الكتابة هذا مناساني دبرتوتا ولدت قبدي برسيست ترتسين مال جدنين هذا مناساني زينبين برسيفتين كميت بريفما كميت ربيفما جنبو
akka barreessuuf dubbisuu naa barsiifte qoricha aadaa adda addaa naa barsiisee jedhanii gaafatan. Kana qofaa miti dubartoonni dhufanii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhan ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علم الله والرديرا برمسا كيتي نجعلني جلن دبرتوني والقهني مريتنيتي مال سبرا أولو نو ما تجرا لما جولي جرا أبا منا جرا هجي منا كيسا جرا ديني را دبي تفارا كرور أدانو كبي جلن سغنتا أدت كم مسجدان ألا كان دبرتوتا نو كبي جلن مالف دبي تفنا ذهب الرجال بحديثك سنان نجعلني فاجعل لنا نور دبرتوتا قبات نوكبي مال قيات برنو نأتيك فيه ولتك من ست رفنا تعلمنا مما علمك الله وان ربي انسي برسيس راكنو برسيفتو سبيشال كلاسي نوكبي جدا دبرتوني أدبهني مجلس كيستي فدرالا كاسي هم مسجدات سوچي دبرتوتا جراچو قبنا بجا أودوتا أنقبو qabataman kabajamee ilaalamuu qaba dubartoonni diinii barachuu qabu barsiisuu qabu sheekota dubartoota gadi baasuu qabna Aisha radiyallahu anha gaafa rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam akhiraa deemanii waggaa 48 warra sahaabaa walitti qabdee barsiifte du'a isaaniin booda waggaa 48 lubbuudhaan jiraatte isii barsiisaa turte waraana hoggantee waraana 10,000 Iraaq in deemte ati mana rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam miirra har'a dubartoonni majlisa keessaa bakka qabaachuu qabu dubartoonni mana jedhanii sheekonni tokko tokko majlisuma bira dubartiin akka san akka kana islaamummaa dhaabbanni kun dhaabbata jira ammala dhimma dubartoota majlisni dhimma islaamummaa hedduu jira miti dhimma sana keessaa tokko dhimma dubartoota dhiirri hoogganuu barbaadama dubartootuma ta'u nu habarsiifnu barsiisuu ilmi kennuu fi akka jarri cimanii sheekota akka baafatan du'aatota akka baafatan gargaaruu qabna bira dhaabbachuu qabna أتشين بودو جرت والقراسي سوقبا درتو سوق والتجيت تتو مسجد تتو عساكي ستتو قول أشوك أبو توكو لما فا درجة جوني أسكي ستو فرقو كبو ومن توبا برسنتي ترباتمني عمرين جرا وقاس الدما قدي يوبا يناندقني وري وقاس الدما أول ثاني بكن قبل سقالين ثوديمني مالف بيجيب برسنتين ترباتم دبنتان ترباتمني وقاس الدما قدي أمو نمي وقع سودما قدرت أكمل مجلسا سنة شكوني تكو بربادو نوفي رسين غنالا يومي غنان أرجعت خنافو درجون مجلسا كنا كيسا بكا قباتي سرت أكهورو سوتشو بكا بو أفيلا تشوكو فاميت دعوا جرا سجنتا جرا لينجي جرا والكراسي سوجرا أكجرج منو متنو قبنو علمي قبنو جررت فيدمني جررت بافني صدركا جرا أولفو تشورتو جتشو قبن كمبرا namoonni hayyuu heddaddaa jiru biyya kana keessatti jara kanas bakka qabaatanii beekumsa jira ilmi jira muuxannoo jira siyaasa keessaa jiraatan diinagdee keessaa jiraatan konstrukshinii keessaa jiraatan teknoolojii keessaa jiraatan waan qaban kanaan diinii ofii akka khidmaa godhanu majlisni balbala banii jara kana as fidee akka jarri ofii bu'aa buusanii diinii ofii qaddaman gargaaruun barbaachisa nu warra sheekota qofaa jennee yoo balbala cufne كفاتي إما إسلام ما يولى نما هو ندتو تجاجلو قبا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وننا أجايب تكو نموت ريف إسلام تان فولاني قبس ولا ديما نركتا تكفى إسانم تي جمل دينين كراني قافتان قبسو دعوة بحن إقران اتبوئي تربي سدين بودا يا أيها المدسر مزملين بوئي أتشمان قم فأنزر جلمان أما اللي أنا قرانين بر جوزي زودمني هدمو آيان وندينو سيتشابو حديث سبرت دو تفسير أكنن جروانو مقبتين كأي جلبا أبو بكر الصديق إلا أبو بكر علما إسلام ما فرأتني تربيته كيس دعوة جل قبني نموت 10 المبشرين بالجنة ور جنة تأون جرا رقابة نما كود أن كيسا نما جه كان إسلام ما تفيدني تربي درا كيست دعوة جل قبني عمر بن الخطاب الله حر إسلامة أي صلاة ظهري تقلت صلاة هري رمة مسلم عفو دبي دار الأرقمين كيسة تراني عمر اتدقيق السابق كمون غافة دقو أتشكيس مال تجر عمر رفنان صحابان صداتني رسول ربي صلى الله عليه وسلم قدباني يو حقي لا رفه يو هم ناف رفه أن ينجر صداتنا جدا يوم مودو قال رفه واتوكم يتلني
fuundure sahaboonni dubbii rasuulaa dhokatanii umariin umar achumaan shahadaa jedhatee maal jaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam haqqi irra jirramu haqqi irra hin jirru jedhe haqqi irra jirra yoo haqqi irra jiraanne maaliif sodaannee dhokanna mana keessa maala goonu hiriira habaanu maala goonu saffii tokko hamzaan hogganu tokko annan hoggana laa ilaha illallah allahu akbar jennee ka'aba deemnu haramii makkaa keessa aaluma sana dhuguma jedhanii hoggansa jaratti kennan anatu hogganaa ta'a jenna achumaan hamzaa tokkotti kennanii fuudhaa deemaa jedhan argite ammumaan islaama maal qaraate ati amma dhufte akkana jetta ammallee qaraate kana hunda keessan seen gaafa fatii makkaan banuu deemanu nama 10,000 fuudhanii deemani nama 10,000 gaafa isaan fuudhanii deeman warri kun maalinni man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir namni rabbiitti fi yawmal qiyaamaatti amantan awwala ramadaana madiinaa kottaa jedhanii ummata muslima baadiyyaa jiru hundatti magaalaa jirutti waaman dhufe walitti hiriirsanii fuudhanii injifannoodhaan makkaan to'achuudhaaf deeman dhaqanii tooftaa akka beekamu sanaan to'atan eega to'ataniin booda nama 10,000 turani injifatanii guyyaa 19 booda immoo waraana Hunaynii ka'an ala sana meeqa ta'an 12,000 ta'an namni 12,000 reef kan islaama ta'e guyyaa 19ffaatti jahada bahe guyyaa 19tti bahe ammallee maal barate guyyaa 19tti muslima ta'e tokko baranne tokkuma hadiisa Abu Waaqid al-Lays jedhamu kitaaba tawhiid irra hadiisa jiru jira maal jedhe islaamummaadhaaf haaraa turree jedhe gaafa qabsoo dhaqanu manni mushrikaa zaatu anwaat innaan muka wayi jirti sayfii ofii irra keewwatu meeshaa adda addaa irra keewwatu barakaa irraa argannaa jedhe ummanni kun reefa islaama ta'e kaleessa warruma kana godhaa ture alalaalanu hawwane jarris maal jedhan ij'al lana zaatu anwaatin kama law akka jarri zaatu anwaatin qaban nuufis godhaa jedhan maal ummanni kun ammalee tawhiid hin galleef otuma tawhiid hin galin garri qabsoo diiniidhaaf jiru argite nama kana hunda diiniidha akka tajaajilu gochuutu tooftaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam manhajni isaanii kana ture amma diinii kan khaddamu warra barate qofa namni hundinuu dhaabbadhaa jedha akkuma kubbaa miilaa argite istaadiyeemii namni 60 seenaa nama 22 godha tokko garagana inni kan taa'e ilaala diiniin akkanaa miti ummata guutuutu hojjechuu qaba ummata guutuu bobbaasuu qabna ummanni guutuu waan qabu malee akkanatti ta'u malee injifannoon ammoo nama muraasatu waan hunda baaddanna jedhe baaddachuus dadhabe kufe diiniin keenyas duukaa miidhamaa jira jechuudha. Ustaaz Meegaa barruu yeroo darbee maxxanste keessatti Ustaaz Ahmadiin Jabal filannoo kana filatamus filachuufis amma qophii miti waan jedhu kaasteetta maaliif? Majlisa kana wal qabateen waa hedduu keessa tureera. Ammaan booda xiyyeeffannaan kun majlisa akka ta'u barbaadu. Kanaaf ani filannoo kana irratti namoonni ciccimaa ta'an akka filataman kan akka kaasaaruuf madaalli kana ilaalamee kan jedhu tokko kana. Lammaffaa akka nama tokkotti ammaan booda impact makers wal qabatee leenjiin hawaasaa kana keessatti kennuu barbaaduuf dargaggoo lafaa ka'aran hedduu namoota bakka bu'anii nu caalaa ta'an oomishuun barbaada. Gara biraatiin immoo barreeffama ergasii dhaabee sanattis deebi'uu nan barbaada. Kanarraa kan ka'e majlisni akka biizina godhuun barbaadu. Majlisni akka nama sirrii ta'u filatu gochuun barbaachisaadha. Yoo bicate gara waggaa 18-20 majlisaa wal qabate waa hedduu keessa ture. Ammaan booda waa'ee majlisaa irratti bakka hin qabaachuu kan koo hin fedhu. Kanarraa kan ka'e booda Ahmadiin jiraa jedhanii ana eeguu irratti akka qaawwiin argamni kan fuuldureetti maa jira. Uummanni mootolee jedhee sirraa fudhata? Uummanni immoo hin fudhata. Kan fudhatu nama hedduutu itti fufii jedha. Amma rakkinni maal jedhee magaalaa hedduudhaaf akka kan kee ta'uu barbaanna nu leenjisii nu gargaarii jedha. Gara biraatiin immoo kitaaba seenaa sana maaliif dhaabdee barreessuu jedha. Gaafa waa argame maaliif calliftanii jedha. Ahmadiin nama meeqa bakka meeqa irratti eegdin dandeessa. Kanaafuu fuulduree dhaabbachuun kan koos yeroo hedduu dargaggoon akka dakaa ol hin baane karaatti cufaaraa jedhee natti dhaga'ama. Kanaafuu namoota hedduu jira gaafa namni dhabamee nama meeqa gadi ba'a. Jira jedhamee gaafa ilaalame garuu jarri jira jedhee namni yaalii hin godhu. Hawaasa tokko kan cimsu kan sadarkaa isaa ol fudhu dhiibbaa isarratti dhufu. Challenge isarratti dhufu. Challenge sana arguunis barbaachisa. Namni hoggansa kan ta'u yookiin nama argee fakkeenya fudhata. Aanaa jirutti, godina jirutti, safara jirutti, masjida jirutti anumatu kanaaf jira jedhee deemuu barbaada. An hojiin islaamaa wajjedhu nan dhaabaa miti.
hamma lubbuun jirutu waan dhaabbatu sun haa ta'u malee majliisa jedhamee waan jedhu wal qabatee kallattiidhaan hariiroon an qabu sochiin an qabu akka dhaabbatuun barbaadaadha malee bu'aa buusuun hin jiru jechuudha miti. Ani immoo irra caalaa kanan bu'aa buusuu danda'u ammaan booda kanan jedhee yaadu ijoollee hedduu kan hawaasa keenya tajaajiluu danda'an akkamittan cimsaa akkamittan jara sadarkaa olaanaatti baasuu danda'a kan jedhu irratti barreeffamaan haa ta'u leenjiin haa ta'u kallattii adda addaatiin sanarratti xiyyeeffadhee otoo hojjedhee irra caalaa bu'aa buusuu danda'a jedhee tan yaada kanarraa kan ka'e jechuudha. Egaa ustaas kana dura akkuma beekamu yeroo sagaleen keenya dhagahamu sochii qabsoo godhamaa ture keessatti waliin turtan obboleewwan hedduu waliin jechuudha. Warra sadaan ammoo wal quba qabdu dhimma diinii irratti waliin mari'attu haala amma deemaa jiru kanarratti marii taasistuu kallattii fuulduraa ni keessu waan isinirraa eeggamu ba'achuudhaaf ni sochootu. Filannoodhaan wal qabsiisee filannoo kanarratti akkana ta'uu yaada jedhuun lammaffaa namni dandeettii qabu haa filatamu jedhee waan dubbataa jiru kanaan wal qabate Ustaaz Abubakar Ahmed Kaamil Shamsuu yaadni keenya tokkuma sadan keenya iyyuu amma kanas majlisaa wajjin namaan booda turuu fedhii hin qabnu anatu gadi ba'ee dubbataa malee jara biras kan wajjin amma beekutti dabalataan immoo majlisni kun nama dandeettii qabuun qabatamuu qaba kan jedhu irrattis sheekonni tokko filatamuu barbaaduudhaafis walii gadi wanni jedhanu akkasumas immoo oduu dogoggoraa dhagahanii wanni deddeebi'u tokkos jira. Nu majlisa kanarraa fedhii hin qabnu. Fedhii jechuun hooggansa irratti dhufuudha. Fedhii dhabuun kun immoo maalirraa dhufe amma hadhaa yaalii hedduu keessatti sochii hedduu keessa jirra. Amma immoo namni biraa dhufee as habahuu barbaaduunis jira. Ganamaa galgalas majlisni namoota dhuunfaadhaan yookaan namoota muraasaanis qabamee hamma lubbuudhaan jirrutti qabsoofnirraa kanaafuu keenya wanni jedhamus hin jiru islaamummaa keessatti. Namoonni tokko itti wareegama kaffaltanii itti qabsooftanii akkamitti dhiiftanii deemtu. Waaqa fudhannee amma qabriitti deemnu nuti keenya miti kan hawaasaati jiru ofiif hin qabsoofne. Kanaafuu wal quba qabaachuun inuma jira. Hawaasa kana waan bu'aa buusuu danda'u hojjechuudhaaf yaaliin godhamu inuma jira. Kana hubachuun barbaachisaadha. Gara biraatiin immoo namni hundinuu kallattii ittiin bu'aa buusuu adda addaa qaba. Kallattii sanarratti diinee tajaajiluudhaaf yaaliin inuma jira. Kanuma inshaallah. Egaa ustaaz akkama jettee gara fuulduraatti namoota bakka bu'ootaan leenjii adda addaatiin hin ga'umsine fuulduratti fiduu barbaanna jettee jirta. Osoo nama akkanaa kana nama amaanaa kana gama keessanii jechuu kooti. Itti kennitan wayii nama bakka bu'aa osoo hin uumin dudubbatti jechuun keessan kun akkam? Nama bakka bu'aa keenya ofii keenyaa filannee kunuu jalatti isinii kenninee irraa jennee deemuun sirrii miti. Kan filachuu qabus kan barsiisuu qabnus uummata filachuu qaba. Yoon an fuudheetti kenne majlisa caasaa kamiifan kenna. Federaala moo aanaadha moo naannoodha. Kanaafuu namni masjida tokko koree masjida sanaa filachuu gaafa dhufu masjida sanaaf eenyutti wal beeka. Aanaa tokko bira gaafa dhufnu yookaan ganda gaafa dhufnu ganda sana keessa uummata jiru eenyutu caalaa ni beeka. Godinas gaafa fudhannu akkana naannoos gaafa fudhannu akkana federaalas dakaa kaasee filannoon ol haa godhamu kan jedhameefis namni haala wal amanuun wal beekuun nama dandeettii qabu akka filatamuuf filachiisuudha fedhiin jiru. Gaafa haala sanaan uummanni kun nama uummanni kun jaallate nus hin jaallanna. Yoo sirriitti filannoon godhame yoo sirriitti namoonni taayitarra jiran hacuuccaa adda addaa tooftaa adda addaa akka namni hin filannees akka namni hin galmoofnes akka namni kan hin dhageenyes godhanii ashaaxira dalaganii yoo dhufan ta'e zulmiidha. Jarris gara kamittu filachuun haqa uummataati amaanaadhasi. Amaanaa kana addaan akka nu jalaa hin cinne akka immoo namni hin taane hin dhufne shooraa gochuu barbaachisaa. Mari'atanii nama nuu ta'u eenyu wayyaa jedhanii dubartii filatamtii bakka bu'aan dubartii eenyu. Dargaggoo filatamaa dargaggoo eenyu hayyuu filatamaa eenyu ni jedhanii haala sanatti wal quba qabaatanii fiduun barbaadu. Uummanni Itoophiyaa miliyoona 60-70 sana keessa nama hedduudha kan jiru. Al tokko maal inni al tokko fuulduree waan baaneef beekamtii waan qabnuuf sababa wayitiif fuulduree baanee argamne yeroo hunda numatu fuulduree dhaabbachuu qabaa jechuun sirrii miti. Gaafa namni hin jirre rakkachuu dhufa. Otuma nu jirru namni bakka bu'uun barbaachisaadha. Dabalata immoo nama uumuu irrattis xiyyeeffachuu wayyaa kan jedhus parsanaalii akkuma sila kaasaa ture nama nu caalan nu namni wayii tarbiyaa nuu kenne leenjii nuu kenne bakka kana gahuu qabdu jedhee namni nu qopheessin jiru.
daawwaa dhageenyarraa qiraatii qaraanirraa waa barreessamee dubbifnirraa sanirraa kan fudhannee akkana ta'uu qaba jennee numatu yaalii godhamirraan namoonni adda addaa al kallattii adda addaatiin bu'aa nuu buusaniin dabalatamee fedhiin rabbis dabalatamee as geenye. Sun akkuma jirutti ta'e immoo karooraan waan nu muuxannoo argannirraa waan dhabnirraa waan laallerraa hawaasa akkasii uumuu qabnaa jennee fedhii qabnurraa sanarratti hojjechuutu irra caalaa kan jedhuuni. Kanaafuu hawaasni filannoon kan dhufe nama isinii ta'u akka filattanudha. Yoo filattanii immoo isinii ta'uu dide boris mallattoo sassaabdanii nurraa kaasaa jettanii kaasuus mirga akka qabdan baruu dhaabbanni kun keessanii. Akkasumas immoo filannoon amma filatamaa jiru kun filannoo keessanii. Gara kamittuu filannoon akka sirriitti godhamu qabsaa'uun aadaan hoggansa baruun hogganamuu baruunis kun baay'ee murteessaadha. Nama hedduutu akkana ta'uu qabaa jedha. Garuu immoo nama filate kana deebiseen dhagahu. Yoo akkas ta'e hogganamuu danda'uun dirqama. Kanaaf Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam kallattii hedduudhaan namni ebalulle yoo isinitti muudame dhagahaa jedhanii cimsanii kan himaa turani. Uummata baadiyyaa ture uummanni Arabaa sun. Jaahiliyyaa keessa nama ture wal dhagahuun hin ture. Gosaan maalii malee karaa diiniitiin wal dhagahuun hin ture. Kanaaf garba kan ta'e biyya Habashaarraa kan fuulli isaa gurraacha ta'e kan mataan isaa cancalee bakka hin qabaanne illee yoo namni sammuu namaa keessatti nama dudubbeetti hafaadha jedhanii yaadu. Namni akkasiillee yoo hoggansa keessan godhamee filatame dhagahuun dirqama keessanii kan jedhu namni barachuu qabaadha hogganamuu. Maalirratti hamma wanni ajajni sun haqa ta'e argamutti. Qur'aanaaf hadiisa hamma faallessinitti. Yoo faallesse abbaa barbaade ta'e dhagahuun qaban. Abbaa barbaade maan ta'e akkun hubatamuu qabaa jechuudha. Ustaaz egaa akkuma kana durallee dubbachaa turte dhimma filannoo majlisaatiin wal qabsiise akkaataa filannootti gaggeeffamu qabullee irratti qorachaa barreessaa akka turte dubbataa turte filannoo ammaa kanaafillee bu'uura filannoo kanaaf kan kaa'eessidha. Yeroo sana keessatti filannoon yeroon qabu yeroo murtaa'ee fi filannoon majlisaa waggaa ammaa kana yeroo akkanaa ji'a baatii akkanaa keessa gaggeeffamu wanti jedhu wanti taa'ee hin jiru. Kanas kan isii kaasuuf yeroo ammaa kana filannoodhaaf galmeen gaggeeffamaa jira. Yeroo iddoo adda addaatti buufanni filannoo haa jiraatu malee bakki inni hin qaqqabne jira. Magaaluma xixiqqoo magaaluma aanotaa keessa godinoota keessa masjiidonni hin qaqqabne jira. Magaaluma gurguddoo ta'e akkanatti akka tamma itteetti nama bakka bu'aa uummata kanaa ta'u nama dandeettii fi humna gahaa qabu uummata kana of ganuu danda'u bifa amma sardammii fi ariitiidhaan deemamaa jiru kanaan fidachuu hin dandeenya argachuu hin dandeenya jettee amantaa. Dhuguma bu'uura ka'umsaa kan ta'e filannoo kanaaf anatu qopheesse. Kana jechuun wanni amma deemaroo dhibbaan dhibbatti waan an kaa'e jechuu miti. Ka'umsan kaa'etti daddabalataa hirrisaa maal jedha as gaheera. Kana keessatti immoo dhuguma yeroon dabalamee godhamuu qabaa yaada jedhus kaaseera. Sardammiidhaan ta'uu hin qabu ariitiidhaan utuu qophiin gahaan hin godhaminis ta'uu hin qabu jedhee yaada kanas kaasee jira. Haa ta'u malee immoo ammas waa hunda gaaraa eeguun sirrii miti. Aanaa keessan, godina keessan, magaalaa keessan bakka hin qaqqabne irratti sochii gootan karaa majlisaatiinis haa ta'u karaa caasaa barbaachisaa ta'een gootanii mirga keessan kabachiisuun keessanii malee an akkan isinii kabachiisu narraan eegina. Isintu kabachiifachuu qabda. Mirga keessanii isintu dhaabbachuu qaba. Maaliifi magaalaa kana gaheeraa hin geenye wannan beeku hin jiru. Kanaafuu gahuu qaba wal hanqinni hiikamuu qaba akka hiikamu yaalii gochuun barbaachisaadha. Dabalataa koreen filannoo kana raawwachiisuudha boordiin filatamee jira. Kallattii adda addaatiin jara quunnamtanii guyyaa filannoos jarri kaa'anii jiru. Yeroo sana keessatti galmaahuunis hirmaachuunis mirga keessanii sanaa jaraa wajjiniin hojjechuunis barbaachisaadha. Kana haala kanatti haa hubatamu. Filannoon waggaa 5 godhamaa jedhamee barreeffamee jira. Kanaafuu sheekonni tokko namoonni tokko filannoo baranaan booda filannoon akka hin jiraanne warri barbaadan jiru. Kunis sirrii miti. Baramuu qaba. Namni taayitaarraa bu'uu namni barachuu qaba. Taayitaarraa bu'uun akka du'aatti warra laaluu jira. Waa hedduu baratanii achirraa du'uu mannaa bu'uurra du'uu mannaa jedha. Akkamittan kana hunda baradhee ka'ee akka nama tokkotti uummatatti makadhee deemaa waan akka kanaa hin jiru. Lubbuudhumaan kabajaan bu'anii makatanii deemuun waan guddaadha. Warri majlisa seene sababa hedduudhaaf kaan arrabfamee, kaan xiqqaatee, kaan abaaramee, kaan maal jedhee bahara. Akkas akka hin taane yeroo qabnu, daqiiqaa qabnu, sa'aatii qabnu sirriitti hawaasaaf kennanii asirratti namni si gaafatus, si gaafachuu dhiisus rabbiin biratti gaafatamu hin jira. Hawaasa biratti xinnaachuun kabajamu hin jira.
kana hunda hubatanii haala sanatti hojjetanii deemuudhaaf of kennanii cimuun barbaachisaadha. Akka ummataatti immoo dhaabbanni kun dhaabbata ummataati. Dhaabbata ta'uus dagatamuu hin qabu. Namoonni tokko sheekota tuffattu kunoo Iraaniin agartuu Iraaniin ayatolaa bulchaaraa kunoo biyya hoogganaara akkamiin sheekonni hooggananu jettu asii warra ortodoksii sinodosii akkana jedhanii warra kaasantu jiru. An sheekonni hin hooggananuu hin danda'anu hin jenne. Achi keessaa warri danda'u jira. Baay'een jaraa garuu hin danda'anu. Maaliif hin dandeenye? Sababa barumsa jarri barataniif, sababa jarri keessa dabarfataniif muuxannoo dhabuurraa haa ta'u siichi dhufanii keessa hirmaataa miseensa ta'a masjida hoogganaa waan adda hoogganaa koree ta'a keessa argachuu qabu malee sheekota qofa yoo jenne hin kufna ta'u. Lammaffaa majlisni maal hojjetaa? Naan majlisni kutaa adda addaa qaba. Namni majlisa irratti dhufee kutaa adda addaa hooggana. Tokko kutaa seeraa hooggana. Tokko kutaa seenaaf hambaa muslimaa hooggana. Tokko dhimma bulchiinsaa laallata. Akkana tokko miidiyaa fi communication hooggana. Namni waa'ee barumsa kanaa hin qabaanne. Namni kana waa walitti fakkaatu hirmaatees keessa seenees barumsa fudhatees muuxannoos hin qabaanne. Finnee gaafa keenyu hojii kana hin fayyadamoo hin kuffifna. Hin gargaaramoo hin miina. Kanaafuu hojii kamuufuu hojii sana eenyuun madaala jennee hojii sana majlisa keessa ilmii qofaa miti kan jiru. Dhuguma mana marii ulamootaa irratti dhimma ilmii jira. Bulchiinsis achi keessa jiraatullee jechuudha. Ulamoonni haseenan. As keessatti garuu damee adda addaa qaba. Kutaa adda addaa qaba. Gahee adda addaa qaba. Gahee kanaaf eenyutu ta'a jennee ilaaluun barbaachisaadha. Haala sanaan fiduu qabna. Warri Khomeiniin yoo laalle Ayatollah Khomeiniin Iraan bulchu nama sheeka gaafanne maratee deemuu jalabiyaa uffatee sheeka akka keenyaatti jettanii yaadina. Warri kun waa hedduu barateedha. Waggaa meeqa Ayatullah ta'uudhaaf tartiiba meeqa keessa dabarfate. Biyya hoogganaa jedhamee siyaasa barateera. Waa'ee higga mangistii qorannoo nama gaggeesse. Higga mangistii addunyaa. Siyaasa nama barate namichi kun. Afaan Ingiliffaa danda'a, Faransaayifaa danda'a. Afaan adda addaa barateera. Leenjii adda addaa fudhateera. Sadarkaa dakaa kaasee gaafa Khomeiniin duraa jiru namichi kun itti aanaa ture. Waggaa dheeraa jalaa kaasee qabsaa ture. Bara 1979 irraa kaasee namichi kun taayidaarra jira. Dargaggummaa irraa kaasee as gahe al tokkotti as ilaalina. Kanaafuu barumsa keessas haa ta'u muuxannoos haa ta'u nama waraana hoogganaaru. Nama biyya hoogganaaru. Biyya jaraatiif niwukilaariin tolchaa jedhee nama qabsaaru. Yoo sheekonni keenya as gahani parsantii 100 filannaan akka jirra ol guddatan nu barbaadu. Akka biyyaattu gaafas. Kanaafuu sana wallaalleetii miti. Garuu ammas jaalala irraa kaanee akka jarri ol ka'an nu barbaanna. Darasaan baadiyyaa magaalaa keessa jiru hundinuu barumsa akadamii barachuu qabu. Ilmiin diiniif ilmiin duniyaa kun wal bira malee qofa qofaatti hin baasu. Ummata dudubbeetti ta'u nama miidhaa. Seenaa keessatti hanqina sababa hanqina sheekotaatiif miidhaa hedduutu islaamummaatti dhufe. Seenaa yoo dudubbeetti dhaqanii ilaalle waa hedduutu dubbatamuu danda'a. Fakkeenya kaasuu dandeenya. Fatwaa sheekonni seenaa keessatti kennanii dogoggoraan booda dogoggorra jedhanii sirreessan kan miidhaa hedduu fide lakkaa'uu dandeenya hedduu. Kun hundinuu maaliif sheekonni nama masjida keessa gaafa dhufan Profeesarri Yuunivarsiitii irraa dhufee salaataa, bulchiinsi mootummaa dhufee salaataa, barattoonni bakka adda addaa baratan jiru, daldalli adda addaa jira. Nama kanaa gadii miti sheekni. Sadarkaa sanatti yoo bicate giddu galeessa beekumsa hundaa qabaatee warra siyaasaa irraa gaaffii dhufu hubatee waan sanaa deebii kenna. Warra diinagdee irraa kan dhufu hubachuu qabu. Barattoota irraa waan dhufu yoo barattoota gadi ta'ee dubbisuuf barreessuu hin dandeenye yookaan sadarkaan isaa gadi bu'ee tuffatamuu dhufa. Tuffatamuun aalimaa tuffatamuu diinii islaamaa fida. Kanaafuu warri durii sababa kamiifuu barumsa dhaban. Amma garuu kan galgalaa haa ta'u, kan guyyaa haa ta'u, distaansiidhaan haa ta'u, ergamsaan haa ta'u, karaa kamiinuu baratanii sadarkaa jaraa ol cimsuu qabu. Yoo akkana godhani malee waggaa 30 booda bakka hin qabanu sheekonni. Maaliif? Hawaasa jijjiiramaara. Hawaasa jijjiirama hawaasaa kana dagachuun sirrii miti. Amma ummata Itoophiyaa yoo laalle waggaa 20 hadhaa ummanni lakkaawame. Ummanni gaafa lakkaawamu 2005 akka Awurooppaatti ummanni Itoophiyaa miliyoona 74.6 waan akkasii ta'e. Walumaa galatti akka biyyaatti. 2007 waggaa lamaan booda labsiin godhame. Gaafa labsiin sun godhamu miliyoona 76 ta'e.
bara 2005 akka Awurooppaa irraa fi har'a bara 2025 gidduu waggaa 20 jira. Waggaa 20 kanatti uummanni Itoophiyaa miliyoona 50 dabale. Miliyoona 50. Miliyoona 50 kana keessaa miliyoonni 25 muslima. Uummata haaraa kanatu dhufe jechuudha. Yoo dudubbeetti deebinu bara mootummaan dargii kufu uummanni Itoophiyaa miliyoona 40 ture. Saffisa kanaan guddaa miliyoona 40 ture jechuudha. Achi immoo deemtee gaafa Adwaa waraana Adwaa uummanni Itoophiyaa miliyoona 6 ture. Guutuun biyyaa jechuudha. Amma uummanni baay'ataa gaafa deemu fedhiin baay'ataara. Barumsi baay'ataara. Hubannoon baay'ataara. Gaaffiin baay'ataara. Mootummaarraas haa ta'u, mootummaarraas haa ta'u, majlisarraas haa ta'u, ulamootarraas haa ta'u, haadhaaf abbaarraa wanni inni barbaadu waan kaleessa barbaadamu miti. Ergasii gaafa nu ijoollee mana barumsaa gallu sadarkaan nu mana barumsaa galle ittiin baran har'a ijoolleen kanaan hin barattu. Sadarkaa olaanaa barbaadde, jijjiirama barbaadde, jireenya olaanaa barbaadde. Ergasii miilaan deemaa konkolaataadhaa eenyu deeme amma kiiloomeetirii 2 makiinaan malee isheetti balu magaalaatti ijoolleen hin deemtu. Maatiinis hin sodaata. Waa hedduu dabalaara islaamummaa bira gaafa dhufnu akkamitti hin daballe. Fedhii kana hunda nama hogganu nama hubatu addunyaan garam deemaarti. Ameerikaa keessatti khutbaani garee ulamootaatu jira. Imaama masjidaa hunda miseensa kan ta'an amjaa jennaantu jira. Amjaa irratti kanan dhiheenya tokko arge marii godhamaa ture. Khutbaan Jumaa PowerPointiin ta'uu qaba. PowerPointiidhaan akka presenteeshinii namni waan argu waan dhaga'u godhamaa fi ta'uu qaba. Sana malee uummata kana xiyyeeffannaa uummataa qabanii ergaa keenya dabarsinee Jumaan sirriitti hojjetaa jiru. Amma keenya maal inni Jumaan kitaaba khutbaa jennaantu bitama. Kitaabni khutbaa Muhammad Hassaan qopheessee baluun biyya adda fudhatanii sanuma dubbifama. Wanni dubbifamaa jiruuf uummanni kun waliin fakkaatu. Kitaabni kun biyya biraatti kana waliin kanaafu maalinni yoo akkana dudubbeetti hafaadha jedhamnee sammuu namaatti ilaalamne akkanatti hubatamne dhageettii keenya dhabna. Gaafa dhageettii dhabne kufaatii dhufa. Kufaatiin ulamaa kufaatii diinii fida. Kanaafu sheekota qabnu ulamoota qabnu gargaarre warri baratanis warri hayyootas gorsaa jaraa ta'anii barsiisota jaraa ta'anii cimsine Itoophiyaa keessa jiran imaamii hunda laaptooppii tokko tokko fakkeenyaaf habinnuuf fakkeenya. Jamaan achi jiru. Akkamitti kompiitara fayyadaman kitaaba kan koo dhuunfaan fayyadamu keessatti kitaaba gara 30tu jira sooftu koppii. Kitaaba 30 kompiitaraan baadhadhee deemu keessa jira. Amma warra sheekota laaltanii kitaaba naa bitaa akkamitti bitamee danda'ama kitaabni hedduudha bara. Yeroo kana. Kanaafuu maal laaptooppii tokko bitanii akkamitti kompiitara fayyadaman akkamitti qorannoo gaggeessan akkamitti maal goonu leenjiftee yoo kennite addunyaadhaan wal barsiifte. Kitaaba keessaa qorannoo akka danda'an goote waa gargaarteen akkaataa akkamitti fayyadama leenjii kennu waan gaggabaabaa darasoota caasaat mootummaatti gaafa dhufan xalayaa malleessanu ulamoota ergasii majlisa keessa turan keessa waan mallatteessan warran beekne jira. Afaan hojii hin beekanu federaala taanaan Amaariffaadha. Naannoo taanaan afaan Oromooti. Maal jedhaaraan dubbisnu xalayaa mootummaatti deemu dubbisuu hin dandeessu mallatteessitu. Warra maal jedhaatu akka nan dogoggorsinee jedhanii xalayaa barreessituu fiddeen yookaan nama fideen mallatteessu akkanatti hojiin hojjetamu gaa sadarkaa sana caallee argamne kabaja muslimaa maluun sadarkaa sanatti of argamsiisuu qabna. Haala sanatti of cimsuun hunda keenya eegama. Kanaafuu kana gochuun kan dandeenyu sheekonni koree masjidaa seenanii hay'aa ulamaa keessa seenanii warri dandeettii bulchiinsaa qaban majlisa aanaa godina maal keessa seenanii warri kaan immoo gararraa barata of qopheessa saayikooloojiidhaafis haa ta'u beekumsa bulchiinsaas haa ta'u kallattii adda addaatti of qopheessuu barbaada. Al tokkotti waan dhufuu miti kana hubachuun barbaachisa. Egaan ustaas ibsa bal'aadha gaafilee kaaniif kanatti nuuf kennite sagantaan keenya haala yeroo irratti ustaaz Ahmadiin Jabal bakka kanatti affeerree ibsa bal'aa akka nuuf kennuuf gama keessaniin gahaa turre kanuma haga ammaa daawwattan ture. Inshallah tarii gaafileen biraa uummanni kan kaasu ibsa kan barbaadu jiraate ustaazni akka deebi'ee ibsatti nuuf kennuuf gamanumaan isa gaafachaa sagantaa keenyaarraa asumarratti haa goolabnu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.